Sapiraayizii madaamiin koo naa goote yeroo ani gara biyyaa galuudhaafi qophiitti jirutti sapiraayizii ajaa'ibaa kennaawwan gara garaa fi geggeessaa bareedaa madaamiin koo fi maatiin isiidha. Ijoolleen isiidha naaf godhanii. Madaamii kootiin hedduu galatoomii jechuun barbaada. Akkasumallee ijoolleewwan biyyootaan gara garaa irratti mana namaa jirtanii mana namaa dalagdan hunda keessanuyyuu rabbiin madaamii akkanaa yookaan maatii akkanaa bira isin haa qubachiisu jedha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ashamaa harka fuunii kabajamtoota hordoftoota YouTube channel Amina Show jirtu bakkuma jirtanitti nageenya rabbii guddaa isiniif haa baay'atu jechaati. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa namoonni mana kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan viidiyoo kana laayikii gochuudhaan hamma xumuraa turtiin keessan na wajjin haa ta'u isiniin jechaati. Akkasumallee hordoftoota koo hedduu galatooma waan gaariis ta'u waan hamaas ta'u na jajjabeessitanii subscribe kuma 49 nageessanii jirtanii inshallah nama kuma 50 illee itti guutuu rabbi nu haa taasisu subscribe godhaa isiniin jechaati. Asumaanii kennaa madaamiin koo naaf kennitee yeroo ani gara biyyaa galuudhaaf ka'etti wajjumaan haa ilaalluu isiniin jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf ani hineenne geggeessaa akkanaa naa godhanii na gammachiisaniiti ofirraa na geggeessan jedhee tasumallee hin eenne garuuyyuu waan ani eenyetu na mudate dhugaa dubbachuudhaaf hedduu gammadee namni nuti dhugaa dubbachuudhaaf nun kabajanii namatti nun qoxxaranii nu dalagsiisuu malee nu gammachiisuu jarri hin beektu yeroo hedduu. Haa ta'uutii garuu darbee namni tokko biyyoottan arabaa kanatti sa'a 24 si hojjechiisuu malee si gammachiisuu irra hedduun namoonni madaamonni hin beekan jechuudha. Darbaniiti madaamiin gaggaariin akkanatti gaafa ati biraa galtu akka maatii isaaniitti kawaa hunda siif godhanii si geggeessanii nama muraasa jechuudha. Akkuma argitanii kennaawwan garaagaraa warqiin jira, shittoon jira, sa'aatiin jira, akkasumallee shaanxaan harkatti qabannee ittiin bashannanus jira. Ababaas fidanii waan hambisan waan dubartiin qabattu yookaan itti fayyadamtutti midhaagdu waan hambisan hin qabanii dhugaa dubbachuudhaaf waan hin dubbadhu hin wallaale jechuudha. Hin gammade hedduu tokko hin gammade. Nama yaaduun bichaanuu gahaadha kennuudha miti yaadanii fuula gammachuutiin ofirraa si geggeessuun bichaanuu dhugaa dubbachuudhaaf kennaa caale. Isaan dahabas qopheessanii shittoo waa hedduutu jira. Galatoomanii isaanii biyya namaa dhufanii dalagatanii isaan gammachiisanillee ofillee gammadanii galuuni caarraadha baay'ee hin argamu. Akkasumallee warroota biyya namaa jirtan hundi keessanuyyuu rabbiin biyya nagayaan isin baase maatii keessan bira nagayaan isin baase warra milkaa'ee nagayaan maatii ofiitii fi biyya ofiitii deebi'u rabbi isin haa taasisu du'aa isiniif godha jechatu na harkaa bade. Dhugaa biyya galuudhaaf gammachuutu natti jira. Maatii koo kan yeroo dheeraa adda turre isaan arguudhaaf gammachuudha. Geggeessaan isaas na godhanii sammas gammachuu dabalataati waan hin dubbadhu wallaahi. Akkasii keekii muruudhaaf jechuudha. Asitti wannaan nu shaamaan nu qabachuuti shaamaan nu qabachuuti akkasitti makaraa nu agarsiisutti jira. Karaa nagayaa deemii nuuf deebii jedhan isaan. Akkasitti arabiffallee dubbisuu hin beeknu mootar jiwa godhannee akkasitti arabiffallee dubbisa. Nuti dubbisaa ta'an akkasitti yeroo gammachuu baay'ee bareedaa ta'e tokko isaa wajjin xumura yeroodhaa irratti dabarsee biyya ofiitii bayuun nama dhibu galuutu nama dhibaa. Dhugaa dubbachuudhaaf biyyaa bayuun salphaadha itti deebi'uun garuu baay'ee ulfaata.
warra fayyaa guutuudhaan biyya bahee fayyaa guutuudhaan biyya ofiitti deebi'u hunduma keessanuu warroonni viidiyoo kanaa daawwattan rabbi isin haa taasisu. Rabbiin akkasuma madaamii akka kiyyaallee isinii haa kennu hin jedha dhugaa dubbachuudhaafi hedduu takka na gammachiifte. Du'aa isii godhaa rabbi waan isiin hin yaadanneen isii haa gammachiisu hin jedha malee waan biraa waan jedhu hin qabu. Namni kamiyyuu waan facaafatee haamata. Kun immoo bu'aa dadhabbii keenyaati. Akkasumallee haalaa fi amala keenyaati jedheetiin yaada. Amala bareedaadhaan nama qabattee yoo nama wajjin turte amala bareedaa fi fuula gammachuutiin kolfaa taphachaati kan ofirraa si geggeessanii jechuudha. Akkasii namni gaafa biyyaa bahee utuu gammachuma argatee utuu gammachumaan jiraate bareeda ture. Hedduun ijoollee mana arabaa hojjetan kan gammadanii gammachuudhaan hojjechaa jiranis jiru, kan miidhamanii kaayyoo biyyaa bahaniif galmaan gahachuudhaaf hojjechaa jiranii waa hedduu danda'anii waa hedduu obsanis jiru. Ijoolleen kaayyoodhaaf jecha biyyaa baatanii rabbiin karoora keessan galmaan isinii haa ga'u. Jiruun biyya namaa baay'ee ulfaatti. Kadha gayuu miti jiruu biyya namaa kan arge qofatu hammam hanga isiin nama miitu beeka jechuudha. Nuti gaafa biyya keenya baanee dhufnu namni biyya namaa lafa hin beekne, nama hin beekne, afaan hin beekne, mana hin beekne ola seenu. Isa wajjin ka jiru rabbii tokkocha malee humti tokkoyyuu nu wajjin hin jiru jechuudha. Garuuyyuu wanti rabbi caalaa sitti dhiyaatuu fi siif yaadullee addunyaa tanarratti dhiisii eessattuuyyuu hin jiruyyuu. Maatiin keellee yeroo darbeeti malee kan si yaadatu. Walumaa galatti namni biyya ormaa bu'aa bayii hedduu dabarseeti. Kan sadarkaa milkaa'inaa irra ga'u, kan caarraa biyya ofiitti deebi'ullee argu jechuudha. Lubbuudhaan jiraatee fayyaa qabaateeti. Meeqa kamtu fayyaa isaa baatee biyyaa bahee fayyaa malee miidhameetiin biyyatti deebi'ee jedha. Warroonni haalli jireenyaa biyya namaatti isinitti ulfaate hundi keessanuyyuu obsaan, zikriidhaan, du'aa godhachuudhaan, rabbii keessan kadhachuudhaan dabarsaa isiniin jedha. Rabbi yoo kadhatanii rabbi waa hundaayyuu namaa laaffisa. Waggoottan dheeraa biyya namaa taa'uudha miti. Sa'aatii muraasa taa'uun hedduu ulfaata iddoo haalli namaa hin mijanetti. Alhamdulillahi rabbil aalamiin waa hunda keessattuu shukriin kan isaati kan guyyaa kanaan nageettee warroonni guyyaa kana abdiidhaan eegaa jirtanillee ittiin isin haa ga'uun jedha. Guyyaa gara maatii keessanii galtanii, guyyaa gara maatii keessanii imaltanii, biyya keessanitti galtanii namni biyya ofii hammuma fedheeyyuu biyyi namaa yoo taateef yoo tolteef illee yoo tures biyya ofirra garri ni dhaquun jiru. Deemee biyya ofiitti galuun isaa humaan hin oolledha. Rabbiin fayyaa guutuudhaa fi kaayyoo keessan baataniif guuttattanii nama biyya isaatti deebi'ee gammachuudhaan harawaaf jiraatu hunduma keessanuu rabbi isin haa taasisu isiniin jedha. Sapiraayiziin keenya kana fakkaataa kennaa jarri nuuf kennite bannee laalaa galateeffachuutti jirra. Dhugaa dubbachuudhaaf haa galatoomanii. Ani eenyeeyyuu sapiraayiziin garuu baay'ee bareeda. Yeroo hedduu jireenya kiyya irratti dhugaa dubbachuuf baay'ee sapiraayizii ta'ee hin beeku. Araboonni akkuma beekamu sapiraayizii wal godhuudhaan beekamti. Darbee ijoollee keenyas barsiisaa jiran nullee isaan jalaa barannee jirra. Haga humna keenyatti jechuudha. Aadaa isaanii dhaaluu fi korrojutti jirra. Aadaa bareedaa. Kennaan xiqqaatus guddatus wanti namni namaa kennu hedduu nama gammachiisa. Kennaa baay'ee babbareedaa ta'eedha kan isaan naaf kennani. Dhugaa baay'ee haa galatooman jedhaniin hangana bira taa'ee na kabajanii haqa kiyya ofirraa eeganii damooza kiyya oduu guyyaan irra dabarsine naa kennanii na gammachiisanii waa hedduudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Jiruun ulfaattuus amalaa fi haala namattu waa hundaayyuu nama laaffisa yookaan namaaf bareecha. Kanaafuu warroonni madaamii bira jirtanii haalaa fi amala bareedaadhaan qabadhaa.
ilmi namaa yoo haalaa fi amala bareedaadhaan qabatanii hamaan feetellee inuma namaa laafa darbeetiin jira. Rabbi waan isinii jabaate hunda isinii haalaffisu haasofni harkaa badee jira naasawaan beeku dhiifama. Yuutuubii kanarratti illee yeroo hedduu ani ofii kooti hin haasa'u viidiyoo namaa fe'a. Inshaallah rabbi jedhee hamma booda hamma danda'eeni viidiyoo kan koo qabadhee taniin dhufaa waan danda'urra isiniif hordoftoonni keenya daawwattoonni keenyaa kan iddoo kanaan nu geessanii hedduu galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Yuutuubii irratti hojjechuun yuutuubii guddisuun akkasuma baay'ee ulfaata. Haasuuti garuu ijoolleen biyya namaa jirtan keessattuu warroonni shamaraa dandeessii garaagaraa qabdan ogummaa garaagaraa qabdanii yuutuubii duu hojjettanii baay'ee bareedaadha jedha. Caarraa biyya namatti fayyadamtanii seera qabeessa taasifattanii oduu karaa qabsiifattanii gaafa biyya keessanii galtan mana keessan teessanii waan barbaadan ogummaa qabdanii irratti hojjechuu dandeessu. Gosa barnoota feetanii nama barsiisuu dandeessu muuxannoo qabdan irraa jechuudha. Kanaafuu jennaani warroonni biyya namaa jirtanii keessattuu waayifaa bilaashaa mana keessa itti fayyadamtan yoo jiraattanii caarraa sanitti fayyadamaatii yuutuubii hojjedhaa isiniin jedha. Kennaan jaraa kana fakkaata. Galatooman isaan maashaallaadha. Kennaa baay'ee babbareedoo ta'e tokko qabatanii nuuf fidanii dhugaa dubbachuudhaaf hedduu haa galatooman. Hedduu na gammachiisanii waan isaaniin jedhu qabu. Namni hunduu waan facaafatee haamataa akkanatti nun tuffannee geggeessaa bareeda nu godhanii nu geggeessuu isaanii jazaa isaanii rabbi isaanii haa deebisu. Namni kamiyyuu waan dalagate rabbi irraa argata. Rabbiin isaan haa gammachiisu isaanillee akka nu gammachiisan kanatti isinillee madaamota keessan baddus yoo taate rabbi isinii laaffise. Madaamni isin gammachiiftu rabbi isinii haa taasisu. Haadha keessan isiniif haa taasisu. Mana keessan rabbi isiniif haa taasisu. Biyya jirtanis biyya keessan rabbi isiniif haa taasisu. Warroota yeroo gabaabatti hajaa fi xumuratee biyya ofiitti illee galee gammadee jireenya bareedaa jiraatu rabbi isin haa taasisu isiniin jechaati. Akkasuma nu jajjabeessa dogongora jiruuf ammoo nu hoffolchaa isiniin jedha. Dhiifama yoo dogongorri jiraate haasawaa jechaa fi gocha kiyya keessatti illee yaa qophiin akkana ture baay'ee bareedaadha ture. Wajjumaan ilaallee wajjumaan xurraa waan jirus gara fuuldurattis wajjumaan itti deemna. Gaafii yoo qabaattan asirratti koomentii jalatti barreessuu hin dandeessu. Gaafii yoo hin qabaanne like share gochuudhaan nu jajjabeessuu hin dandeessu. Yoo isinitti tole yoo isinitti tole namuu rakkoo qabdanii ilaaltanii bira dhufuus ni dandeessanii isiniin jedha. Akkasuma hordoftoonni kiyyaas hedduu galatoomaa isinittis tolu isinis jubbisiisu na arrabsaas na gorsaas na lolaas viidiyoolee an fe'u irratti hedduu kanaan wajjiin baanii jirra. Inshaallah rabbi nu laaffise waan bareedaa barnoota irraa argannu waliif waan dandeenyu walii qoonna jedhee yaada kana booda rabbi nu haa gargaaru. Galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Isinis warri qophii kana nu qopheesses madaamin keenyas maatii isii wajjin haa galatoomtuu hin jedha. Inshaallah viidiyoo itti aanuun rabbi walitti nu haa deebisu. Angesiifuu turtii gaarii laakiin dagatinaa sabiskiraayis hin dagatinaa. Warri sheerii geettan immoo sheerii godhaa jabaadha.